Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 19. Yemmus Waaqayyo ija ishee hin baneef. Isheenis boolla bishaanii tokko argitee dhaqxees bishaan qalqalichatti guuttee mucicha sinoo baaftee Waaqayyo mucicha wajjin ture. Innis immoo guddate. Inni lafa onaa keessa jiraatee nama xiyya darbachuutti beekame hin ta'e. Inni phaaraan lafa onaa keessa jiraata. Haati isaas durba warra Gibxii isa fuusifte jedha. Waan gabaabduu isinitti himu. Seenaan kun seenaa Aggaarii fi ilma ishee Ishmaa'eelidha. Aggaarii hojjettuu yookaan gargaartuu mana keessa Saaraa gargaartuu akka isheen taate beekamaadha. Saaraa akkuma gargaartutti Abrahaamiif immoo ilma godhatteetti. Sababni kun sababa dheeraadha. Taatee gurguddaa ta'ee ture isa fuuldura. Namni gaafa waa yaalee kallattii tokko yaalee dadhabu kallattii biraatti darba. Abrahaam Saaraa fi haadha manaa isaa Saaraaf isaaf Waaqayyo kakuu qabatamaatti galeeraaf. Kakuun sun baay'ee waan dheerate bara baraan dabalaa bara nan bara dhufutti darbaa waan dhufeef saayitii isaaniirra waan darbeef abdii kutannaa kan kee mariidhumaan Saaraaf Abrahaam walii galanii Saaraan akkeetti maqaansichi gadameessi koo ilma mucaa baachuu waan hin dandeenyeef Aggaariin bira ga'itii waanuma maqaa keenya waamsisu tokko adeessu isheen mucaa godhattu siifetti waan maqaa keenya waamsisu tokko. Jirana wa maqaan salphaa miti. Addunyaa kana irratti namoota kan wal caalchisu maqaadha. Tokko maqaa isaa dhokate tokko maqaa isaa beekame. Tokko xinnoo hojjetee beekame tokko immoo guddaa hojjetee dhokate. Lamaanuu maqaa. Namni hojiin isaa gaafa mul'atu maqaa isaa duukaa mul'ata. Maqaan qabu taanaan immoo rakkisaana. Namni maqaa kee beekamu si edeesi waamanan. Akka barana waamamteetti bara keer waamamte taanaan rakkoo guddaa fida. Sababni isaa ilaalchi namni bara har'aasii qabu bara dhufu tokko ta'uu hin qabu. Barana yoo seelkoo ta'e bara dhufu dabilii ta'uu qaba. Barana yoo haphii ta'e bara dhufu immoo yabbuu ta'uu qaba. Namni waan ta'e sodaachisuu qaba. Birrii dhabi qabeenya dhabi. Namni maqaa isaa Waaqayyo guddisee nan addunyaa kana irratti gootota barbaada. Beektota barbaada. Namoota biyya bulchantu barbaada. Inni guddaan Waaqayyo isa jalqabaa otuu dhalan kenniniif Abrahaamin maqaa isaa guddisee bira darbe. Guddaa godhe maqaa isaa jalloota gidduutti. Guddaa godhe maqaa isaa qulqulloota gidduutti. Maqaa isaa mandara gidduutti beekamaadha. Maqaa isaa biyya keessatti beekamaadha. Hamma har'aatti dhaloonni dhufaa darbaa abboonni dur turan dubbataa har'as dubbachaa jiran maqaa isaa Waaqayyootu maqaa isaatti waa dabalee bira darbe. Namni tokko tufii gootu dhama'u maqaa isaa beekamaa miti. Safarriyyuu yeroo tokko maqaa kee yeroo lama sadii irra deebi'ee si gaafata. Otuu maqaa keetti waa dabalame akkas miti maqaa keetu sin gaafate abaluu sin jedham sa Waaqayyo dhibi sa Waaqayyo humna irra kaa'i sa Waaqayyo eebbisee mee kana makana waan sii kan harka kee daftee ol kaafta maqaa keetti maqaa Yesuus dabalam. Nan dhageenya maqaa keetti maqaa Yesuus dabalamuun jedhe maqaa guddisee bira darbeen jedhe. Saaraan yaaddoon isheen guddaan namatti waamamnu dhabnaa. Lafatti maqaan isaanii qabamee jira. Horii maqaan isaanii ittiin jiru jira. Loonni jirti, gaalli jira, lafti jira, garuu namatu hin jiru. Waan ittiin waamaman divaan iddaatiyaas. Raajee manni isaa beela abbaa ta'e irratti ta'u waan facaasu. Waan ittiin biyyi kun si waamus irratti dhalatu. Waan tokko waaqa'uun kan erganan dubbadha ganama kan nama hin amannee kan nama namannee isaa amanuun nyaatu. Yoo sin diddanna fudhatu. Akkas. Rakkoon jiru namatti waamamnu dhabnaan biyya kam naqe namatti waamuu qaba namni biyya baabaluu jedha. Mee gaafa hamboo dhaqu namni hamboon biyya guddaa moo guddaa miti. Magaalaa sana kee yoo xinnaate uummata 100,000 oltu jira. Nama 100,000 keessa namni gaafa biyya hamboo maqaa dha'u biyya eenyuudha biyya Hacaaluu jedha miti jedhama guddate maqaa isaati. Kunoos naqamtee gaafa dhafuu dhaqu namni naqamtee keessa akkoo sooressa meeqa jira nama makiinaa meeqa qabu tajaajila meeqa jira gaafa maqaalaa naqamtee dhaqu namni dursa maqaa jira biyya Kumsaa Morodaay yookiin biyya Masarat Taayee faayid biyya Raajii Masarat jiru maqaa dhaka harka kee ol kaasne har'aa jalqabee maqaan kee jallootaaf qulqulloota giddu tolaa ta'u.
maqaadha. Ni salphaa miti jiran. Qalas gootanii ilaalina. Har'aaboor maqaa baluun jedhama. Ana abbaa baluun jedhamu akkas. Yoo Yesuus maqaa keetti dabalame maqaan kee minyaa waan ta'eef maqicha barbaada namni waatti dabalameera waan ta'eef maqaa guddisee bira darbe. Ittiin waamamna itti Saaraan kaayyoon Waaqayyo inni guddaan akeeki xinnoon tokko jira yoo jiraate yoo akeeki Waaqayyo inni guddaan achirra miti karaa Saaraa dhufu akeekni Waaqayyo guddichi Saaraarra jira. Saaraan immoo kan abdii kutatteef yaadi ishee inni guddaan umurii isheerra jira. Barri koo dhume saatiin koo sok hin ta'u jedhe Waaqayyo immoo yaada irraa qaba. Ilaamati hin ta'u jette baranan toote si yaada kaase malee Waaqayyo immoo yaada sirraa qaba. Yaanni Waaqayyo inni guddaan ammayyuu si aaressuuf si geeddaru sirra jira. Jette Abrahaam tole jedhee Aggaarin bira ga'e. Aggaaris idulfoofte. Ilma deesse. Maqaan isaa Ishmaa'eel jedhama. Ishmaa'eel kun isa lolatti beekamaadha. Hamma har'aatti biyya wal qoccoluun kee guute keessa zariin isaarra lolaan beekamoodha. Sanyiin Ishmaa'eel irraa dhufe. Xiyya tokkosuudhaan, xiyya rukutuudhaan beekamaadha. Amma waa isaa miti. Keezi guddicha dubbachuuf jedhu Waaqayyo ija ishee baneef isa jedhuun dubbadha. Ija ishee baneef namni ilaaleef hin argu. Hundumtuu ilaaleef hin argu. Mucaa tokko jira wajjin tamaarra kutaa 9-10 wajjin baran. Karaa kanarra gaafa deemu yookiin saantima tokko arga yookiin birrii 10 arga yookiin 20 arga waa argee ma oola guyyaatti. Lafa namni irra deemu kee birriin argeedhan iji ilaaleef hin arguudhaaf jedha. Iji hin banamne taanaan biyya namni keetti soorumu keetti yoomte teesse iji kee waan argine taana. Biyya tachi albuuda bu'uuraa dhattee fiiddee yoo dhatte Waaqayyo ija kee hin banne taanaan biyyoo iyyuu hin argitu. Yoo iji baname malee argita. Saaraan ergaa Aggaar deessee booda garaatti baachuu ishee yeroo jalqabde xiqqoo ittiin gaarreeffachuu jalqabde Aggaar. Lolli gaafas jalqabe qoccolloon jalqabe mana keetti masaanuu wayilii ta'an masaanuu isheen achi addi Saaraan achi addi Aggaar asii addi ittasii waliin gaarreeffatu. Sababni isaa namni kun irratti ta'e bareechee beeka. Yeroo baay'ee dubartiin gaafa garaatti baattu akka siisteemni isheen ittiin jiraattu ta'e duraa miti. Xiqqoo kostoriin kun hin dhufa. Kostoriin kun xiqqoo. Isa dur tokkichaan hawwaattu lama dabarsitee sadaffaa irratti itti mana kee karaa kanarra gaafa manatti ol galtuu namni ka'ee malee qoosaatu. Saaraa wajjin rakkoo akkasiitu uumame. Aggaar mana kee ana doorsisuu jalqabdeetti baasi mana kana kee itti. Barbaadu bakka baasi mana kana kee baatu itti. Erga deesse mucichaa wajjin Abrahaam galaasee fi deemi bakka mana koo keetti rakkoo ka'e. Hamma si baatu baatee dhiisa silaana. Rakkoon mana koo keessatti waan keef deemi sokki. Hamma si galaasu nan galaasa. Hamma si kennu hamma si gargaaruu danda'u sin gargaaraadhe galaasee fiiti kenneef lafa onaa irratti lafa namni hin jirretti sokkite Beershabaa keessa. Iddoon sun yoo Waaqayyo ija namaa bane malee iddootti waa argamiti. Magaalaan kun yoo Waaqayyo ija kee bane malee biyyatti waa argamiti. Iji kee yoo baname alatti hin jiru hojii. Yoo iji kee baname garuu jira safaruma kee, jira ollaa kee, manni jira, lafti jira, hojiin jira. Yoo Waaqayyo ija kee baneedha. Erga lafa onaatti baate galaa Abrahaam galaaseef tittee badduu baafteet daa'imni kun mucaan kun harkatti du'uu irratteetu laf keesseet irraa siqte amma darbannaa eeboo tokkoodha. Irraa siqtee boos. Isheen kophaa boos. Ishmaa'eel kophaa bu'a.
waa jedha daa'imni lafa onaa keeyaa. Sababni isaa dheebuudha. Boo'ichi nama dheebotee garaa nama raasa. Achi sitteetti ilaalti. Ofiin boos mucaan hin bo'a. Ofiin boos mucaan hamma isaan kana tankaraatatan calluma dheelaa la Waaqayyo. Lafa dubbi ijoo lafa dhimma ijoo waan beekuuf. Iddoo burqaan jiru, iddoo burqaan fayyinaa jiru, iddoo burqaan dhugaa jiru waan beekuuf calluma dheelaa. Waaqayyo dhagaa iyya sagalee mucichaa dhaga'eedha. Dhaggeeffadhaa. Iyya mucichaa dhaga'eedha. Waaqayyo waan si jedhe sana beeka. Tokkottee duuba deebitee waan Waaqayyo sitti maa ture sana Waaqayyo yaadachiisuun gaafatu. Beekaan jedhennoo. Tokkottee duuba deebitee bara sana kan bara 2000 akkasiin kanatti dubbattee bakka 11 kanatti dubbattee 12 kanatti dubbattee bara akkasii kanatti taasaatu jettee Waaqayyo yaada beeka. Yeroo itti beeloftu beeka. Yeroo namni si jibbu beeka. Yeroo sitti dukkanaa'u beeka. Gaafa boorsaan duwwaa ta'u beeka. Gaafa ati nyaattu beeka. Gaafa ati bubbultu beeka. Beekaa si ilaali harka kee ol qabi dafi larraa baadiyyaas. Ija kee hin banaa burqaa haaraa tokko bukkeedhuma keetti argita Yesuus. Hamma iji ishee banamutti isheenis hin boosi mucaanis hin bo'a. Hamma agartuun banamutti. Hamma iji banamutti. Laftichi gogaan namni arguu hin danda'u. Iddootti Waaqayyo argu Waaqumatu arga. Waan Waaqayyo argu Waaqumatu arga. Namni badaa fageessee darbu ofirraa fuudha achi butee yoo iji kee baname garuu achi buttee ilaaluu dandeessa. Gaafa ija mucichaa dhaqee ija ishee banee fedha. Ija Aggaar bane. Boo'icha dhiiftee naannoo ishee gaafa ilaaltu burqaa ajaa'ibaa jira. Lafatti boosi sanatti kolfuufi. Lafatti sanatti kolfuufi bam. Maasii boosii galaan jiru nama zaadoo siifan dubbataa jira. Waaqayyootu ija kee nama tokko ofirraa jira ajaa'ilan ban. Ija kee banama lafatti bo'aartu kanatti kofaltu. Anatu nage harka kefranan ameen jari guddisiite. Nama sibira jiru bitaa birgatti itti bu'i lafan bo'aa jiru kanatti nan kolfaaye. Waaqayyootu ija koo banaadhi dubbadhu. Burqaan biyya jalaa dhokate anaaf hin argamaa jedhi. Guddisi ameen jedhi kaa. Achumatti lafa boosetti kolfuufi. Gaafa laaltu burqaa jira. Qodaa duwwaa baatteer sanatti dhette guutteeti. Duwwaatti guutteen jedhe. Dhatte mucaa ishee baafte. Ofiis dhudde. Yoo Waaqayyo ija kee bane burqaan biyyaaf gogaa siif banaa. Yoo Waaqayyo ija kee bane. Iji kee banamaa taanaan bu'ee walitti kee waan tokko hin jiru namni hundumtuu akkama hoolonni attamii gaafatan hojii jiraachaa marra callumannee markaa gara afaaniitidha. Ijatu hin baname. Biyya na kee attami calluma dhaalaala waan wal fakkaatu sararri tokko guutummaan magaalaan oolataa iddoo bunaa jechuun hin danda'amu. Sararri tokko guutuu suuqii wal fakkaata. Sararri tokko mana muuzii, mana bunaa. Hotel waan biraa argitee beektuun hin jiru. Hin banamne qaba. Yoo baname qottoo waan irra jalqabda. Merga kee olta fadden taa'adde. Nama addaa tuun barbaade yoo merga kee olta. Iji kee banama. Waan haaraa argin jedhe. Waan namni arguun ikkoo miraakilii miti bara. Waan ollaan kee hojjete hojjechuun miraakilii miti. Miraakiliin mee waan namni booleetti hojjechuuf sodaatu oolota keetti jalqabuudha. Waan namni Ameerikaatti sodaatuudha asuma magaalaa xinnaana keetti jalqabuudha. Harka kee mirgaa ol qabi ergaa kana sii qabaa qolli mul'ata sirraa jaamsa. Qolla laabjuu sirraa jaamsa. Qolla akka hojiin argineef si ija kee jaamse xarageera sirraa haa xaragamu. Miraakilii miti jiran. Maal kan uffata baajaaji maal hojjettee maal gochuu barbaadde baajaajiin bita. Hojjettee maal gootu makiinaan bita. Miraakilii miti. Ollaan kee biteera inni kun waan haaraa fiti. Waan haaraa eegaarra sirra. Waaqayyo ija kee bannaan biyyi kun waan haaraa sirkaa eegaarra. Akkuma abbaan kee ta'e taatee du'uun qabdu mata. Akka goddanyaan kee ta'e taatee du'uun qabdu. Waan haaraa fiddee du'uu qabdu. Amma kana sitti ba liivaarra habaadiyaas. Maalaan godhadde namni tokkittiidha ibsiraacha. Nama tokkitti fan milkaa'ina namni tokko torbii lama gidduutti
waan haaraa wayi jalqaba. Nama itti cufamee lafa taayu, nama balballi itti cufee callumadee taayu, halkan guyyaa taa'ee nama ba'u, suuqii nami bane hin battu, mana nyaataa nami bane hin battu, daldala nami jalqabe hin jalqabdu, mul'ata haaraa sirratti banee. Iyyameen jedhee habbee. Waan haaraatu karaa kee dhufaa jira jedhani. Adaraa Waaqayyo wanti dubbadhu kuni nama baay'eetti bita galuu danda'a. Waan haaraa karaa kee dhufaa jiraatti ma. Yeroo dhiyootti hojii haaraa sirkatti alku. Yeroo dhiyootti yeroo dhiyootti hojii haaraa sirkatti argama. Waan haaraa jalqabdu. Eewuudhaan dhugaadhaaf merka keekkeetta jesgame sii mallatteesseera. Bara bokkaan roobu namni hojii jibbee manatti ol baqatu kana karra banan dhutu hojiif gadi ba'i. Lafa onaa keessatti burqaa argiteetti qodaa dubbaatti guutteetti mucaaf laatte ofii isheetis dhugdi. Lafa onaa namni keessatti jiraachuu hin dandeenye keetti leenjii guddaa fudhatee ba'e. Lafa onaa keetti baaraam keetti leenjii xiyya dhukaasu, leenjii kalaqa ofii isaati. Barsiisaa dhaqee lagatti leenjise miti, ofiin kalaqe laga sanatti kalaqa ofii isaati, mata duree ofii isaati, kaayyoo ofii isaati, waan isa waamsisu, waan biyya maqaa dhoofsisu. Ishmaa'eel garaa keetti dhiibamuu jalqabe. Kaayyoon Waaqayyoo garuu saba guddaa isa gochuudha. Saba hidhee akka inni waamamudha kaayyoo Waaqayyoo Ishmaa'eel irratti qabu. Saba mataa isaa danda'ee ta'a inni jedhe tokkitti tuffatamaa jedhe. Fuula duratti Waaqayyo garuu saba isa gochuuf kaayyoo irratti qaba. Kan tuffatamaa jiru tokkicha keedha. Fuula duratti Waaqayyo garuu nama guddaa isa gochuuf karoora qaba.